السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. بسم الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ميغا هيه يا ذكبتو شيخة هيه أره gaarasan mucaa kun ايه gaarasan keessa argama yoo jette gaarri qullaadha. ايه Mee egaa Abrahaamis deengadda gaara mucaa kiyyaasuma jiraa jee achitti didee sa'aa saniin nu eegee akkas ta'e jechuudha. Mee kamitti garra mee mucaa kana sheekha mee faanuma mucaa kanaa mee laafsi faanuma mucaa kana akkatti agarrus biiftuu qabnannaan biiftuun intaatuu jette mucaa kana agarru malee gaarrasitti qaraanaa jettu jirtaate mee akkamitti gaarri qullaadha. Mee gaara kamuun dhannee nuti gaara mukamaa fi jinnii gaara keessa oofaniitu muka goggogaa fi dhagaa ta'a malee maaltu ture meeshaa qabatan. وقا جالله التعدين كل لا يجب Qullaadha ree. قولي بيتا يورتني سيسنس كا سريدا إجان أرجو هندن ديساني يجون مالف إجان أرجو هندن دينه إن سلافي جنيدا ربين أددا قبي شودا وتا أددا قبي حاجنو قرو بوتنسون بوتا صحيح نما تندرا ميدا تران فيديو غا أنا سوغا لالو يجودا ترافو أن غارا سندكي برم فدا أبدا غار مسنجرا وانجو سيما أمو أتي بيفتو قمنا جاجرتا بيفتو تنو قمنا بلي بلالهم بو ياد جودا يجودا ياد مريم تنا والفكاتون يجودا Beekana. sun akkumanti duraa dhaametti biiftu qabuun hin taa'u jechuudha. Akka agartee yoo nama agartee karaa dhanjuu na wajjin deemtan naaf fayyada. Akkamitti laasiif hin ayyama. Laasiif hin ayyama sheekh. Yoo kasi nayyamne eenyu nayyamaati sheekha keenya. Kasi nayyamne nama biraa hayyamnu qabna. Si malee nama biraa qabnu sheekha keessatti magaalaa sanaa tana keessatti namni namaa dhaabbatu namni namaa rakkoo fi hamtuu nama wajji qooddatu nama si malee hin jiru. Nama hunda nama garra hundi isaanii yoo hawaa godhee addeebi'ee kan namaa kaayattis dalagaa jiru warra magaalaa tana keessatti. Nama sheekha dhugaa jechuun sheekha dhugaan nama nama rabbi malee nama biraa hin gabbarres si malee hin agarre sheekha dhugaa rabbitti si malee nama biraa hin garre. Yoo sin amanne yoo sin kabanye yoo waan ati jettu hin dhageenye nama biraa kadhagus hin jiru. Inshaallah rabbi wajjin suma jala deemaa waan ati jettu maalirraa himee akkamitti waan ati jettu gaa. Inshaallah amma gaa an komantillee gartee gaa warroonni gaa Oromoon teenyallee hawaasni bal'aan hordoftoota keenya gartee waan isaan jalatti barreessan biiftuu qabaadha. Sirriidha silaatuun tama qabanii dhugaadha jechi isaanillee hedduu bareedaadha garuu akkatti hin taatu. Biiftuu qabuun hin taatu. Biiftuu akkamitti qabda? Biiftuu bilaal yoo bira hin jiraanne. Biiftuu qabdee amma waan takkaa jirala. Harka aariiti. Harka gartee gaa gurbaan kunis harka aariiti. Wardaanis harka aarati. Yoo amma qabdee ilmootu ishiitu ilmoo isaaniitu ala jira jechuudha. Laal dhagaye yoon qabdee amma gaa isaan bira dhufan gartee ishiin isaan bira dhuftu kataate namni beeka waan takka gaa fuulduratti firraa waa laaluu qabaa jechuudha. Mucaan bira jiraa miti asitti dhaawanii harkatti waa godhuu danda'an dhahanii yookiin immoo ajjeesuu fa'aa danda'an. Isaan amma kunis efee wal bare diina jechuudha. Diina lamaan yookaan iddoo hasottee gartee akkasitti akka gartee gaa walitti dhaarsite malee lafaa kaatee osoo gartee harki kun harka gartee gaa harka lamaan waa balleesse walitti fiduun akka kiyyatti gaa hin ta'uu siin jaawwannin irraa si dhorkuu fi waa hedduu gara keessa barata. Bar dubbiin amma isaaniitu bar addaa dubbiin. Egaa amma gara keessa barachuu Egaa namni bar amma Abrahaam warda jaarsa fi jaarti ilmaa wajjin horan ilmaan walidduu qaban. Ishiin iddoo tanaa dhufte yoo Abrahaam jaalatte misalan yoo Abrahaam fuula kanneefi wardalleen fuula wardarraa duraan beekadu bakka tana wardaan fuula kanniteefi karaa kanniteefi jaarsa kun yaanta si fuudha jetteen awwala durallee. Sila amma deebiteeti efa itti si fuudha jette fuudha kana keessatti
odoo wardaan quba qabaatiin kana keessatti isaan lafa jalaani nakaa wal godhatan akka gaa amma Abraham quba qabu beekadha Abraham quba qabu bara ishiin ammoo wayina kana goote. Laalgaa eegaa. Abraham sanunda quba qaban jaarti diyaamati haaju jira mire inni mashiin ilaan gammaa jechuudha Abraham jaarsa xiyyaa jettee falmuu jirti. Ammoo garuu wanni kutte baree jira amma waan kana hunda sheenee amma yaada sana hunda mataa dhukkubee bas kana hunda xinqamu jira Abraham. Kana keessa amma akkaataan Bilaal kun ilmoo tana garaan nu gubate isa kana arguudhaaf fala yoo arge akka agarrutti nu agartetti si yala deemnee waan kana si wajjin nu wajjin hammadattee si wajjin hundaa waa addaan qooddannee bira dhaabbannee miyyoo tana wardaan garaa gubatte an faraqaa wardaadha bar harmatti bobba'uun beeku amma yoo inni bobba'ee yaadan ishii tana maraatu jirti. Kanaafuu alhamdulillahi rabbil aalamiin namni obsa qabu waan hundaa'u bakka nama gaa rabbii wajjin sheeka keenya suma jala deemneti waan ati jetti sun dhagaa har'as borus ta'ee waan ati jetti nima fudhadhaa harka keessan darbu waan ati jetti gaa amma bakka itti nuun deemtu akkamitti gaara san dhadha. Eewa kun rakkoon qabu jechuudha. Amma gaara gartee ni dhandhaa asiin juusan gaara san keessatti viidiyoo laalatiin ture akkuma duraas immoo hedduu nama azzabaa turanii tiree gaara san keessatti jechuudha. Gaarri kun laalas bar gaarri mana ijaanii gartu bar. Mana akka gartee gaa kun kophaa osoo kun ta'u amma jechuudha laal biiftuu qabuudha. Abrahaam dargaggeessu wardaa dargaggeessu laal yookiin immoo lubbuu namaatti badaa jechuudha sanatti. Sirri gartee miti yoo feete gartee yoo feete ableedhaan waa godhu dandeessi. Abadan walumatti fiduun hin ta'u jechuudha. Yoo qabdeewu jechuudha. Rakkoon hidduutu manii amma bari waan biraatiiti. Gaarri sun qullaadhaan siin jedhe. Gaarri sun qullaadha. Gabbata keessa yaane san. Bilaal kun achuma jira. Jujjartati. Achi malee furmaan hin jiru jujjarta. Saa walaala. Achi malee hin jiru furmaan. Dhugumaan hin jirre. Amma gaa suma jala deemne karaa rabbiin haa gargaaru rabbiin wajji haa dhaabbatu rabbuma wajjiin suma wajjiin yoo obsineetuma achi yaanee gaa waan kana an bara ammaati dhugaa jirtu sani sheeka bara an bara garaa hanaantu bara micaa kun akka akkam achi ni mul'ata meekam ni mul'ata moo mul'atu. Insha Allah beekan beektaa rabbuma lakki ni mul'ataa jeesis hijiba taanaa jechuudha. Garuu shakkiin irra guddaan amma manatti eegdanii immoo waan achitti eegaa maaliif jinni mana nama teessoo hara fedhinnaa fi nama ofti jechuudha. Ammati ishiidha qabnaa tana gartee jala akkanaa baaftuun dhiisee sheekha san dhiisee biiftuu dhiifne michuma kana akkaataa Bilaalii miti waan gartee tana dura badaa ture san caaladhaa beekigaa halaalatti waa laaltum maal janiin gaa mazzaara maal eegaa jinamaa tokko xiqqishu beeki darrattee san itti kaanii miti hoggaa waa haasottuu fi waan haasottuu fi waan itti dalagduuf deemtu gartee waan gartee gaa fuuldura irraa dalagu deemtu akka gartee gaa manzaaraa san kaattee halaalatti ofirraa laaluu qabdaa jechuudha. Kanaafuu amma gaa isin waan beektanii anaatu beekaa osoo hin jenne mizaana godhuu qabdaa jechuudha. Mizaana laa dubbiin mizaanan waa hundaa uumazanteeti ofirraa akkasitti deemta. Galatoomii hedduu ifa gartee gaa si dhagaa suma dhaggeeffannaa gartee gaa ifaatillee amma akkas jettu rakkoon qabu. Hedduu galatoomii galatoomii namni yoo isa dhageenya nama biraa haa dhagahu qabu. Hedduu galatoomii jechuudha ulfaadhu. Kanaafuu amma rakkoon takka hin jirtu Bilaal anaa irratti dhiisadha. Inshaallah anaatu baasa. Egaa rakkoo hin qabu. Nuti siiriidhaa fi gartee gaa waan adda addaa fi waan agartee falfalaa fi waan jidii adda godhan kana hojiinnii fi maal tana gabbaruu fi tana gartee miti. Kun biratti hararraa qabuudhaaf inshaallah anaa miti rabbii
gargaarsa rabbi irraa arganna waan akka kana agartee gaa sodaa qalbii keessa sin qaqqabiina innis hin sodaatinaadha innis hin rirrifatina amma gaa akka agartee gaa Bilaal ilmaa'u galetti akkatti laaluu qabdan waan takka ifa agartee na dhageessan kun rakkoota akka hin qabu inshaallah milkiidhaan galla egaa omaa takka kana yaada sammuu keessa galchitee gaa sammuudhaan ifi hin jeeqini sabriidhaan na eegi inshaallah meegaa waan asirratti uummata hawaasa keessa bal'aa hawaasa keenyaaf dhaamtu qabaattu taate dhaamii anammoo dhaamsi an dhaamu nu hordofaadhaa inshaallah gurbaan ba'uudhaaf taa'aa isbilleen hedduu galatoomadhaa biiftuu qabaadhaa jettanii komantii barreessu jirtanii biiftuun qabumaaf teessii akkaataan itti qabamtu immoo amma akkanatti hin taatu lubbuun namallee hin baduu dandeessii waa hedduutu asitti badaa gingilchaa dhafeeti dubbiini suuta gartee gingilchaniiti inshaallah gurbaa kana gaa ifa baafne boodan walitti deebinaa ayyagaa dhaamsa isaaniif waan dabarsiisaa kanaafu obboleeyyan kiyya inshaallah gaa shayinni keenyallee haa galatoomu akkana yaa jira rabbiin urii naadhuu nu haa dheeressu rabbiin fayyaa qulqulluu ammallee itti haa dabaluu fi rabbiin gaa jireenya isaa keessatti barakaa haafu obboleeyyan kiyya inshaallah kanaafu gaa hanga fiidiyoo biraatti qabannee dhufnutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh